Ashaa akkam jirtu maatii chaanala keenya barnoota keenya guyyaa har'aadhaan 3.3 acid kan jedhu waliin ilaallachuudha. So chaanala kanaaf haaraa kan taatan subscribe gochuun maatii chaanala keenyaa ta'uu hin dagatiin akkasumallee hiriyoota keessaniif share godha. So asidii jechuun maal akka ta'e kan waliin ilaallu ta'a jechuudha. So asidii jechuun akka kutaa gadaanaatti baranne jecha acidas jedhamu irraati dhufe. Acidas jechuun immoo dhangaggaa jechuudha. So acids play key roles in our bodies and as well as in our homes and the laboratories. Acidiin laboratorii keessatti akkasumallee mana jireenyaa jiraannu keessatti akkasumallee qaama keenya keessatti key role yookaan ga'ee guddaa kan taphatudha jechuudha. Acidiin kana gaafa jennu fakkeenyaaf in our body the gastric juice or acidiin hydrochloric acid jedhamu qaama namaa keessatti akka inni argamu beekamaadha. Akkasumallee in our home we use different types of acids. Acidii garaagaraa hin fayyadamnu jechuudha. Laboratorii keessatti illee akkasuma kanneen akka sulfuric acid irraa kaasee haga hydrochloric acid acidoota garaagaraa laboratorii keessatti illee hin fayyadamnu jechuudha. So kanaaf iyyuu acidiin qaama keenya keessattis mana jiraannu keessatti illee akkasumatti illee laboratorii keessatti iddoo garaagaraatti acidiin nu fayyada jechuudha yookaan wantoota garaagaraadhaaf gargaaramuu dandeenya jechuudha. So we seem to like the shortest of acids. So akkuma jalqaba dubbachuu yaale acidiin teestii yookaan dhandhama maalii qaba jechuudha. Dhangaggaa kan qabudha jechuudha. So we add them to salad dressings and species. So many foods including citrus fruits and some vegetables contain acid. So nyaatonni baay'een yookaan nyaanni garaagaraa citrus fruitii dabalatee akkasumallee vegetabiloonni tokko tokko dabalatee maal of keessaa qabachuudha? Acidii kan of keessaa qabanidha jechuudha. So kanaaf iyyuu acidiin bakka garaagaraatti kan nuun fayyadamnu yookaan kan nuun gargaaramnudha jechuudha. So for example acetic acid in vinegar. So vinegarii keessatti acidiin argamu maal jedhama? Acetic acid jedhama jechuudha. So vinegarii keessa acetic hin jiru acetic acid jedhama. So as well as citric acid in lemons. Loomii keessatti illee kan argamu citric acidii kan jedhamu jira jechuudha. Loomii keessatti kan argamu acidii loomii keessatti argamu citric acid jedhama. And the other one is citrus fruits are among the acids that encounter every day. Akkasumallee citrus fruitii warreen ta'an kan guyyaatti soorachaa yookaan fruitii nun guyyaatti fayyadamnu illee akkasuma acidii kan of keessaa qabanidha jechuudha. Kan biraa hydrochloric acid is acidic. The acid which is acid in gastric juice and it is essential to digestion. Akkasumallee hydrochloric acid maalidha jechuudha? Acidii garaacha namaa keessatti argamu maaliif kan nu fayyadu? Digestion yookaan bullaa'insi nyaataa akka uumamu kan godhudha jechuudha. So walumaa gala hydrochloric acid is used for what? Digestion or it is used to essential for digestion jechuudha. Kan biraa phosphoric acid gives flavor to many carbonated beverages. Akkasumallee phosphoric acid kan jedhamu illee hin jira jechuudha. Phosphoric acid carbonated beverage warreen ta'an keessatti flavorii nu laachuuf kan nu fayyadamnudha jechuudha. So in Latin word acidus is used for what? Sour. Afaan warra Laatiniitiin acidii yookiin acidus jechuun maal jechuudha? Acidus jechuun dhangaggaa jechuudha. So acidus means is what? Sour. Dhangaggaa jechuudha. So in the study of chemistry, the term acid has been used to name a group of compounds which have the shortest. So akka chemistry jecha acidii yookaan termiin acidii jedhamu maal akkamitti ibsama jechuudha? Compoundii yookaan immoo
group of compound kan amala dhangaggaa'ummaa qabu maal jedhamee ibsama? Asidii jedhamee ibsama jechuudha. So walumaa gala asidii definition isaa akka kanaatti salphaadhaan hubachuu dandeenya jechuudha. Asidiin maalidha? Amala dhangaggaa'aa kan qabu akkasumallee qaama keenya keessatti mana jiraannu keessatti akkasumallee laaboraatoorii keessatti kan nuti fayyadamnudha jechuudha. Asidiin iddoo garaagaraatti fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf viingarii keessatti asidiin argamu aseetik asidii jedhama. Kan loomii keessatti argamu citric acid jedhama. Garaacha namaa keessatti kan argamu nyaata bulleessuuf immoo hydrochloric acid jedhameetu waamama jechuudha. So these are all about the definition and the play role of acids in our body as well as home and laboratory jechuudha. So gosoota adda addaa ilaaluu dandeessu jechuudha. Asidiin baatirii konkolaataa keessatti argamu jira. Sulfuric acid kan jedhamu. Acetic acid akkuma kanas viingarii keessatti argama. Carbonic acid fa'a maal keessatti akkas argama? Hunda isaanii sirriitti diiteelii referaansii garaagaraa irraa onlaayinii irraas ta'e search gootanii dubbisuu dandeessu jechuudha. The other types of topic is Arrhenius definitions of acid. Arrhenius definitions of acid maal akka ta'e kan waliin ilaalu ta'a jechuudha. So the simplest definitions of acids is suggested by Savant Arrhenius. It is a Swedish chemist. Nama Savant Arrhenius jedhamuun kan suggest ta'edha jechuudha. Waa'een Arrhenius acidii. Savant Arrhenius chemistii biyya Sweden yookaan Swedish nama ta'e jechuudha. So waa'ee acidii kana maqaa isaadhaan maal godhee develop kan godhe jechuudha. So Arrhenius akka jedhetti Arrhenius akka why acid definition kana laatetti acid is a substance which is that release hydrogen ion or proton in aqueous solution is acid jedheetu define godhe jechuudha. Substancein tokko kan bishaan keessatti yeroo bulbulamu hydrogen ion yookaan immoo protonii hydrogenii kan ofirraa release godhu yookaan ofirraa baasu kennudha yoo ta'e wanti kun maal jedheetu lafa kaa'e jechuudha. Acididha jedheetu lafa kaa'e jechuudha. Maal jedhee Arrhenius defined an acid as a substance that release hydrogen ion or proton or hydrogen ion or hydronium ion in aqueous solution. Aqueous solution keessatti yoo release godhe jechuudha. So in generally the ionizations of acid takes place as follow. So walumaa gala haala kanaan ibsama jechuudha. So hydrogen fakkeenyaaf HA kana fudhannee ilaaluu dandeenya. Iddoon HA kana warreen akka sulfuric acid, hydrochloric acid faa acetic acid faa fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. So example kanarraa akkuma fudhatu fakkeenyaaf hydrochloric acid asitti gara kamitti dissociate hydrogen ioniidhaa fi chlorine ioniitti dissociate jechuudha. So yookaan immoo hydrochloric acid kana bishaan keessatti yeroo bulbullu maal argachuu dandeenya jechuudha. Hydronium ion argachuu dandeenya jechuudha. Hydronium ioniidhaa fi chlorine ion arganna jechuudha. Fakkeenya biraa yoo fudhannee ilaalle sulfuric acid illee akkasuma fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. So sulfuric acid illee akkasuma maal godha jechuudha. Hydrogen ioniidhaa fi sulfur dioxide, sulfur trioxide ofirraatii release godha jechuudha. So yookaan sulfuric acid weeterii keessatti gaafa yookaan immoo weeterii wajjin reactionii gaafa gaggeessu yookaan dissolve gaafa ta'u hydronium ioniidhaa fi SO4 minus kana yookaan sulfur trioxide kan nuuf kennu ta'a jechuudha. So walumaa gala Arrhenius acid jechuun substance yookaan Arrhenius acid means substance tokko yookaan compoundiin acidii tokko reactionii gaafa gaggeessu yookaan immoo gaafa hydrogen ion ofirraati release godhudha yookaan remove godhudha jechuudha. Eessa keessatti aqueous solutionii keessatti jechuudha. So walumaa gala fakkeenya kana fudhannee ilaaluu dandeenya jechuudha. So as keessatti hydrochloric acid maal ta'e gara kamitti dissociate hydrogen ion kanatti ta'e jechuudha. So
maal ta'e hydrogen ion kanaa fi gara chlorine ioniitti dissociate jechuudha. Haala kanaan ibsa jechuudha. Eeyyatu keemistii biyya Swedish Seventh Arrhenius namicha jedhamu ture. So according to this definition, for a substance to be Arrhenius acid, it should contain unstable energy, unstable hydrogen. Akka definitionii kanaatti substansiin tokko Arrhenius acididha jedhamuuf dirqama maal qabaachuu qaba? Unstable kan ta'e hydrogen ion of keessaa qabaachuu qaba jechuudha. So some examples of Arrhenius acids are nitric acid, sulfuric acid, phosphoric acid, and bromine iodide yookaan hydrogen bromide akkasumallee warreen kana fakkeenyonni kun hundi isaanii fakkeenyota Arrhenius acididha jechuudha. As keessatti fudhannee yoo ilaalle hundi isaanii elementoonni kun asiidonni kun hundi isaanii hydrogenii of biraa qabu jechuudha. Hundi isaanii hydrogenii qabu kan hydrogenii hin qabne hin jiru jechuudha. So hydrogeniin kun maal kan ta'edha jechuudha? Unstable hydrogenii kan ta'edha jechuudha. Akkuma definitionii isaa irraatii ilaalle hydrogenii hundi isaa qaba. So hydrogenii qabaachuun isaa kun maal ta'uu isaa agarsiisa? Arrhenius acidii ta'uu isaa agarsiisa jechuudha. Arrhenius acidii jechuun immoo dirqama Arrhenius acidii jechuuf asidiin sun maal qabaachuu qaba? Unstable kan ta'e hydrogenii of keessaa qabaachuu qaba. So although the Arrhenius acid concept has limited scope, yet it lead to developments of more general theories of acid-base behavior. Broader acid-base definition will be dealt in greater 12 chemistry. So conceptii waa'ee Arrhenius acidii kana deeply kan keessa galtanii yookaan keessa gallee barannu kutaa 12 chemistry'tti sirriitti kan deeply keessa gallee acid-base behavior isaa maal akka ta'e kan ilaallu ta'a jechuudha. Kan biraa classifications of acid based on the numbers of unstable inner hydrogenidhaan. Unstable hydrogenii isaan irratti hundaa'uudhaan immoo acidii kan classify goonuu ilaalla jechuudha. So acid is classified in the different types of property as well as different types of numbers of unstable hydrogen. So according to unstable hydrogen, acid is classified into 3. So the first one is monoprotic, the second one is diprotic, and the last one is polyprotic. So bakka gurguddaa sadiitti qooduu dandeenya jechuudha. Maal irratti? Unstable hydrogen isaan irratti hundaa'uudhaan. So depending on these or depending upon the number of replaceable hydrogen ions or hydronium ions per molecule of the acid, we classified acid in different types of 3. So the first one is monoprotic. Akkuma mono jechuun tokko jechuudha, di jechuun lamadha, poly jechuun immoo lamaa fi isaa ol jechuudha. So kanaaf unstable hydrogenii isaan irratti hundaa'uudhaan polyprotic, diprotic fi monoprotic, diprotic, and polyprotic jennee iddoo sadiitti qoodna jechuudha. So an acid that contains only one unstable hydrogen atom per molecule is called monoprotic. Asidiin unstable hydrogenii tokko qofa of keessatti qabatee argamu maal jedhama? Monoprotic jedhama jechuudha. Jalqaba akkuma dubbachuu yaale mono jechuun tokko jechuudha. So akkuma maqaa isaa irraa ibsamu monoprotic means a acid or the acid which is contains only one unstable hydrogen atom per molecule. Molecule isaa sana keessatti hydrogen atomii yookaan hydrogen unstable tokko qofa kan qabatee argamu jechuudha. So for example, hydrochloric acid and nitric acid are monoprotic acid because each give only one hydrogen ion upon dissociations in a case solution jechuudha. So hydrochloric acid fi nitric acid fudhannee yoo ilaalle lamman isaanii yoo hydrogenii meeqa qabu jechuudha? Tokko tokko qofaa qabu jechuudha. Coefficientiin jala hin jiru. Tokko tokko qofaa qabu jechuudha. So because of this, it is only gives what? One unstable hydrogen per what? Per molecule. So during this time, hydrochloric acid and nitric acids are what? Monoprotic acids. Monoprotic acid jedhama jechuudha. For example, dissociation kana irratti ilaaluu dandeenya jechuudha. Hydrochloric acidiin gaafa dissociate ta'u gara hydrogen ion fi chlorine ioniitti jechuudha. Akkasuma nitric acidiin
hydrogen ion fi nitric ionitti dissociate jechuudha. Yeroo kana hydrogenii meeqatu jira jechuudha? Tokko duwwaa jira jechuudha. Kanaaf iyyuu hydrochloric acid fi nitric acid maalidha jechuudha? Monoprotic acid jechuudha. So fakkeenya biraallee ilaaluu dandeessu jechuudha. So polyprotic acids are those acids containing more than one ionizable or replaceable hydrogen ion in aqueous solution. Polyprotic acid jechuun immoo kan lama tokko ol more than one ionizable tokko ol kan of keessaa qabu jechuudha. Hydrogen ion tokko ol kan of keessaa qabu. Eessa keessatti? Aqueous solution keessatti jechuudha. So polyprotic acids which contain two ionizable hydrogen atoms such as sulfuric acid and sulfide or H2S as well as carbonic acid jechuudha. So warreen kun hundi isaanii maalidha? Isaan kun immoo diprotic acid jechuudha. Warri lama qaban kun diprotic jedhamu jechuudha. So polyprotic acid lama ol jechuudha. So those containing three ionizable hydrogen atoms like phosphoric acid jechuudha. Triprotic acid jedhamu warri isaan. Walumaa gala polyprotic acids means kan ionizable isaa lama ol ta'e jechuudha. Which is contains or two ionizable hydrogen atoms. Polyprotic jechuun lama ol yookaan hydrogenii lama ol kanneen akka phosphoric acid fa'aa jechuudha. Coefficient isaa kana ilaallee baruu dandeenya. H3 dha taanaan maalidha jechuudha? Polyprotic jechuudha. H2 dha yookaan hydrogenii lama yoo ta'e maalidha? Diprotic ta'uu isaa nutti ibsa jechuudha. Kanaaf iyyuu as keessatti diprotic kan taane example isaa maal fa'aadha? Sulfuric acid, carbonic acid fa'aadha jechuudha. Warreen kana yoo fudhanne asitti hydrogenii lama jira, asis lama jira, asis lama jira. Warri kun diprotic jechuudha. Triprotic immoo H3 dha wanta ta'eef hydrogenii meeqa ta'uu isaa agarsiisa? 3 dha jechuudha. Kanaaf iyyuu triprotic yookaan immoo polyprotic warra jedhamanidha. So the dissociations of polyprotic acid in aqueous solution is shown in the following chemical equations. For example, sulfuric acid gaafa dissociate ta'u 2 hydrogen ion plus kanatti jijjiirama. So haala kanaan ilaaluu yookaan adda baasuu dandeenya jechuudha. Maal akka isaan ta'an eenyu polyprotic akka ta'e, eenyu immoo diprotic akka ta'e, eenyu monoprotic akka ta'e adda baasuu dandeenya jechuudha. Kun kan inni qoodamu maal irratti hundaa'uun depending of ionizable hydrogen isaanii. Hydrogenii isaanii irratti hundaa'uudhaan kan nu qoonnudha jechuudha. So hydrogenii isaanii irratti hundaa'uun bakka meeqatti qoonnaa? Bakka sadiitti qoonna. Monoprotic, diprotic and polyprotic jechuudhaan qoonna jechuudha. Fakkeenyi kan diproticin monoprotic eenyu fa'aadha? Hydrochloric acid fi nitric acid fa'aadha jechuudha. Kan diprotic immoo kanneen akka carbonic, sulfuric acid fa'aadha jechuudha. Triprotic yookaan polyprotic phosphoric acid yoo fudhanne ilaalle fakkeenya isaa jechuudha. So haala kanaan ilaaluu dandeenya jechuudha. The other one is classifications of acids based on the numbers of elements that is contained. Karaa biraa immoo kan nuun acidii classify goonu number of elements isaan irratti hundaa'uudhaan classify goona jechuudha. So acids can be classified depending on the number of their constituent elements as binary or ternary acids. Acidii maal isaa irratti baay'ina inni element of keessatti qabatee jiru irratti hundaa'uudhaan illee binary dha moo ternary dha inni iddoo lamatti baasnee ilaaluu dandeenya jechuudha. So binary jechuun akkuma beekamu lama jechuudha. So binary acids are those acids composed of only two different elements. Binary acid jechuun acidii elementoota garaagaraa lamarraatii uumame jechuudha. Fakkeenyaaf kanneen akka hydrochloric acid fa'aa jechuudha. Hydrogeniin elementii biraadha. Chlorine elementii biraadha. Lamman isaanii walitti dhufuudhaan elementii yookaan acidii tokko kan uumane jechuudha. So as keessatti hydrogeniin qofaa isaatti elementii biraatti ta'ee chloriniin elementii biraatee walitti dhufanii gaafa elementoonni garaagaraa lama walitti dhufanii compoundii tokko gaafa uumamu maal jedhamanii waamamu? Binary jedhamanii waamamu jechuudha. So fakkeenya
binary acid hydrochloric acid fudhannee ilaaluu dandeenya. So the two elements are hydrogen and non-metal. So tokko hydrogenii ta'uu qaba jechuudha dirqama. Tokko immoo maal ta'uu qaba? Non-metalii ta'uu qaba jechuudha. Fakkeenya kiloorinii jechuudha. Akkuma kanaan fakkeenya biraallee fudhannee ilaaluu dandeenya. So examples of binary acids are hydrochloric acid, HBr, HF, HI, H2S. So akkuma fakkeenya isaa sila dubbadde hydrochloric acid hydrogeniin ni jiraata, chloriniin non-metalidha. Akkasumallee hydrogen acidis ni jira, brominiin non-metalidha jechuudha. Warreen kun elementoota garaagaraa jechuudha. Hubattanii yoo ilaaltan elementii wal fakkaataan hin jiru jechuudha. Elementiin garaagaraa walitti dhufuudhaan gaafa compoundii tokko kennu binary jedhameetu waamama jechuudha. So ternary acids are also called oxy acid or oxy acid jedhamee waamama jechuudha. Acid is composed of 3 different elements. Acidii elementoota garaagaraa sadii jechuudha. Isaan kun immoo sadii. These 3 elements usually hydrogen, oxygen and non-metal. Examples sulfuric acid, carbonic acid and phosphoric acid. Warreen kun immoo ternary acid jechuun immoo sadan isaaniiyyuu elementoota garaagaraadha walitti dhufanii compoundii tokko kan kennan jechuudha. Fakkeenyaaf hydrogenii fudhannee ilaalla elementii biraadha. Sulfuriin kan biraadha, oxygeniin kan biraadha. Sadan isaanii walitti dhufuun sulfuric acid kan jedhamu yookaan acidii maqaan isaa sulfuric acid jedhamu nuuf kenna jechuudha. Asittis kana fudhannee ilaaluu dandeenya. Hydrogeniin elementii biraadha, kaarbeenii, oxygenii sadan isaanii walitti dhufuun carbonic acid kan jedhamu kan nuuf kennanidha jechuudha. Fakkeenyaaf asitti HClO4 yoo fudhannee ilaalla hydrogeniin akkasuma chloriniin, oxygeniin perchloric acid jedhama jechuudha. So maqaan kanaa maalidha? Perchloric acid jedhameetu waamama jechuudha. So akkasumallee phosphoric acidiin illee example ternary acid jechuudha. Sadan isaanii yookaan exampleonni kun akkuma mul'atanii hydrogenii fi oxygeniitu iddoo hundumaatti illee maalidha? Constant akka constant yookaan immoo ni jiraata jechuudha. Ternary acid keessatti baay'inaan hydrogenii fi oxygeniin yeroo mara ni jiraatu. Akka garuu isaan irraan kan hafe non-metalii ta'uu qaba jechuudha. Warreen akka phosphorusii, chloriinii, kaarbeenii, sulfuriin fa'aa kun non-metalidha. So oxygenii fi hydrogenii ni jiraatu jechuudha. So akkuma kan binary acid kan ternary acid illee fakkeenyota garaagaraa ilaaluu dandeessu jechuudha. Refer gootanii argachuu dandeessu jechuudha. So simply garaagarummaan binary fi ternary acid kana jechuudha. So binary acid means kan elementiin lamaan isaanii garaagara ta'anii walitti dhufuun compoundii tokko kan kennan jechuudha. Kanneen akka hydrogenii fi chloriniin walitti dhufanii hydrochloric acid yookaan HCl kan dhugatan jechuudha. Ternariin immoo sadan isaaniiyyuu elementoota garaagaraadha garuu walitti dhufanii kan compoundii tokko laatan. Haa ta'u malee irra caalmaadhaan hydrogenii fi oxygenii ni jiraatu jechuudha. So haala kanaan adda baasuu dandeessu jechuudha. So the other one is acids generally have different following or different properties. So acidin amaloota garaagara qaba. So general properties of acid. So the first one is acids have a sour taste. Acidin amala dhangaggaa qaba jechuudha. So in a case solution, acids have sour tastes. For example, lemon juice and orange juice taste are what? Sour due to the what? The presence of citric acid. Fakkeenya yoo fudhannee ilaalle loomiidhaa fi orange juicein amala maalii qabu? Amala dhangaggaa qaba jechuudha. Yeroo kamii sababni isaa maaliif citric acid yookaan acidii citric acid jedhamu kan of keessaa qaba wanta ta'eef akka solutionii acidii maalidha jechuudha? Sour taste yookaan amala dhangaggaa kan qaban jechuudha. So citric acid is in lemon juice and orange juice is harmless. So however, if it is concentrated or if the concentrated acids are corrosive and poisonous. So during this, the test is never allowed to identify acid or especially in the laboratory. So akkuma beekamu concentrated acid yoo ta'e dhiibbaa uumuu wanta danda'uuf yookaan corrosive as well as poisonous wanta ta'eef laboratory keessatti keessumatti acidii test gochuun hin danda'amu jechuudha yookaan dhandhamanii ilaaluun hin danda'amu jechuudha. Sababni isaa
concentration isaa yookaan cungoon isaa sun baay'ee ol ka'aa wanta ta'eef test gochuun hin danda'amu jechuudha. So the second properties of acids are acids change the color of certain acids, acid base indicators. So akkuma beekamu acidiin keleroota acid base indicatorii warra ta'an ni jijjiira jechuudha. So the common indicators available in high school laboratories are litmus, phenolphthalein, methyl orange or methyl red, and universal indicator. So amala yookaan indicatorii inni jijjiiruu danda'u laboratorii iskuulii keessatti jechuudha. Litmusii, phenolphthalein fa'aa kana calorie gara jijjiiruu jechuudha. So note that natural dyes like red extract of cabbage leaves, petals of sun-colored flowers, and turmeric also act as indicator to test the presence of acid or base. Warreen akka red extract ta'an yookaan natural dyes warreen akka cabbage leaf yookaan baala raafuu jechuudha. Warreen akka kanallee fayyadamnee wanti tokko akka indikeetoriitti fayyadamne wanti tokko asiidiidha moo beezii qaba jennee adda baasuu dandeenya jechuudha. Garuu amalli asiidii kan biraa maal jechuudha walumaa gala kalorii acid base indikeetoriitti jijjiiruu fakkeenyaaf waraqaa litmusii ifaarratti illee ilaaluu dandeenya jechuudha. So the third properties of acids are acids react with active metals to yield hydrogen gas. Akkasumallee acidiin maalidha jechuudha active metals wajjin maal godha reaction ni gaggeessa jechuudha. So during this time acids reacts explosively with metals like sodium, potassium, and calcium. So acidiin akkuma beekamu warreen akka sodium, potassium, calcium fa'aa jiran reaction ni gaggeessa jechuudha. So the reaction is very dangerous and should not be performed. Reactionin uumamu kun baay'ee kan cimaa ta'edha jechuudha. So however dilute acids which is such like hydrochloric acid and sulfuric acids react moderately with reactive metals like magnesium, zinc, iron, and aluminum to form their respective salts with evaluations of gases. So atomally dilute acid warreen ta'an jechuudha yookaan immoo acidii callabboo yookaan kan concentration isaanii gadi bu'aatee warreen akka sulfuric acid fa'aa akkasumallee hydrochloric acid fa'aa kuni active metaalii reactive metaalii warra ta'anii kana wajjin reactionin gaggeessu jechuudha. Kanneen reactive metaalii jechuun active metaalii irraa garaagara. Active metal jechuun warreen akka potassium, sodium fi calciumidha. Reactive metaliin immoo warreen akka magnesium, zinc fa'aa jechuudha. So yeroo kana dilute solution yookaan dilute acidii ta'an warreen dilute acidii ta'an warreen akka sulfuric acid fi hydrochloric acid magnesium fa'aa jirri reactionii gaggeessuun ashaboo maal ta'e kan hydrogenin gaasiin isaa yookaan ama ashaboo maal gochuu danda'u form gochuu danda'u jechuudha. So for example 3.7 irraa akkuma mul'atu jechuudha. Sulfuric acidiin zinc wajjin reaction gaafa gaggeessu zinc sulfide dioxide fi hydrogen gaasii nuuf kenna jechuudha. So fakkeenya kanarraati akkuma argamu jechuudha. So concentrated nitric acid and hot concentrated sulfuric acid react with copper producing nitrogen dioxide and sulfur dioxide gases respectively instead of hydrogen. So this is because concentrated nitric acid and hot concentrated sulfuric acid are what? Oxidizing acids. So the reactions of these acids with copper are given by the following equation. So copper in gafa nitric oxide reaction gaggeessu jechuudha.